Bulchiinsa magaalaa Roobeetti agarsiifni daldalaa fi baazaarii biyyoolessaa mata duree waliin taanee magaalaa Roobee haa misoomsinu jedhuun daldaltootaa fi waldaalee intarpiraayizotaa garaagaraa naannolee biyyattii fi magaalota garaagaraa irraa walitti babbahaniin gaggeeffamaa jira. Jiraattonni magaalichaa baazaarii kanarraa fayyadamaa ta'aa jiraachuu dubbatanii meeshaalee kanaan dura gara gabaa giddugala magaalota biyyattii deemnee barbaachaa turre dadhabbiif xaarii malee iddoo tokkotti argachuu keenyaan fayyadamaa jirra jedhan. Baazariin gosa akkanaa qophaa'uun faayidaa hunda qabeessa. Tokkoffaa haala yeroo ammaa biyya keenya keessa jirtu ta'uu fudhanne qaala'insi meeshaalee daddabaleera. Kanaaf uummanni meeshaalee garaagaraa kan sila karaa dheeraa deemee bitachuu danda'u bakka tokkotti gatii isaa mijatuun akkaataa humna isaatiin madaalawaadhaan irra deemee wal dorgomsisee bitata. Carraan akkanaa kun yoo deddeebi'ee dhufe mootu baazaarii qofa irratti miti suuqotuma magaalaa keessa jiran irrattuyyuu akka deebi'anii of ilaalaniin taasisa. Uummataaf immoo carraa guddaa fida. Baazaariin asii qophaa'e kun meeshaaleen asirra dhiyaate kun qulqullina akka qabuu fi gatiin isaa madaalawaa kan turedha. Kun ammoo osoo yeroo hundaa qaala'insa yeroo kana amma mul'atu kana osoo waggaatti yeroo tokko osoo hin taane yeroo lama sadii ta'e baay'ee gaariidha. Kun osoo haala kanaan itti fufee bareeda jedha. Kun as keessatti oomishamee uummata kanaaf dhiyaatuun isaa bareeda. Kun waan jajjabeeffamuu qabu yaada. Himaataan waliigalee hojjetu kun karaa qulqulluu fi seera qabeessa ta'een karaa meeshaan karaa akka qaala'insa hin qabaanneen kallattiidhaan argatee itti irraa fayyadamu taasisuun kun jajjabeeffamee of duras kan itti fufuu qabu. Itti aanaan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Shumat Tasfaayee yeroo kanatti akka ibsanitti agarsiifni daldalaa fi baazaarii kanaa galii magaalichaa ol guddisuu oomishaalee daldaltootaaf intarpiraayizota xixiqqaa biyya keessaa walitti fiduu kan xiyyeeffate ta'uu himaniiru. Wanni kunillee akka magaalaatti maaliif nu fayyada yeroo jennutti tokko hawaasni keenya fayyadamaa akka ta'u, lammaffaa carraa hojii uumuu achumatti illee himaataan illee carraa argateera. Pilaas dammoo magaalaa keenya keessatti illee namni biraallee carraa argatee jira jechuudha. Lammaffaa galii magaalaa wal qabatee bara kana galii akka magaalaa keenyaatti dachaadhaan dabale. Kanaaf akka magaalaatti fooyyessuudhaaf maal hojjenne baazaarii kana qopheessinee jechuudha. Inni biraa immoo hawaasni meeshaalee dhiyeessii ta'an bakka tokkotti argatee akka inni bitachuu danda'u kan qopheessinee ta'uudha. Rakkoolee qaala'insa jireenyaatiin hawaasa mudataa jiru furuun fayyadamummaa gamlameenii mirkaneessuu akka ta'e hojii gaggeessaan itti aanaan mana qopheessaa bulchiinsa magaalichaa dubbataniiru. Amma qaala'insa jireenyaa yeroo ilaallutti baay'ee saffisaadha. Kana hir'isuudhaaf maal goone waggaa lamatti akka magaalaa keenyatti yeroo lama qopheessinee daldalaan akkuma fedhetti dabala akkuma fedhetti hojjechuu danda'a. Kanaaf kana tasgabbeessuudhaaf maal goone himaataa keenya gurmeessinee hawaasa keenyaaf dhiyeessee gatii madaalawaaf qaala'insa jireenyaa tasgabbii gabaa uumeera. Akka gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Roobeetti sagantaan akka kanaa kun rakkoo qaala'insa jireenyaa fi daballii meeshaalee bu'uuraa jireenyaa furuu keessatti bu'aa olaanaa waan qabaniif fuula durattis carraan akka kanaa bal'inaan akka uumamu gaafataniiru.